عيد سعيد جن بانكين كوش بقى أيان إدال فتر كان بركومة توكو في إبا فريف أفرتامي توكو فاتني سنجه جدا بانكين كوش هنديفامuu irratti kan argamu yoo ta'u baankii biyyaalessa Itoophiyaa irraa hayyama seera qabeessaa hundeeffamaa argachuun gurgurtaa sheerii jalqabuusaa yoo isin ibsu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Baankii Kuush kanneen sheerii aksiyoona bitachuu barbaadan guutuu biyyattii keessatti baankiilee argaman baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaash, baankii intarnaashinaali Oromiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Dabuub Gloobaal, baankii Birhaan intarnaashinaali fi baankii Nibirraa bitachuun carraa faayidaa hundeessitoota akka argattan waamicha isinii godha. Maarree gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000 yoo ta'u hundeessaan tokko aksiyoona xiqqaan bitachuu danda'u 10 yoo ta'u qarshii 10,000 ta'a. Aksiyoona guddaan bitachuu dandeessan 100,000 yoo ta'u qarshii miliyoona 100 ta'a. Kanaafuu aksiyoona baankii Kuush bitachuun qabeenya horadhaa. Teessoon keenya Finfinnee gamoo Dambal darbii lammaffaa lakkoofsa biiroo 202 irratti argamna. Eid Mubaarak Bankii Kuush.